In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisaa. Maanni waaqa koo guyyaanarraa. Abbaa kee maal kitaaba na dhabsiisee ilma koo. Beekumsa isaan na dhabsiisee maalan godha kanatti. Ageessa sarara kootiin ala ejjechuu hin dandeessu. Yaadoti kee pilaaneetota yaada kootii jala ba'uu hin danda'an. Maalitu isa maalitu filan? Ayana, I am the original. Sagalee keenya tasgabbeessinee dirqamnee sagalee qabbanaadha. Sagalee namatti tolu. Sagalee laphee namaa of dhutu. Waan hubachiisu qomoo wayii qabna waan ta'eef itti hojii. Kana caalaa obsee ilaaluu hin danda'u. Dhaqee yookiin hajjiitu wajjin yaada wal jijjiiruuf bakki isin rakkisee beekaa jaalallee keessanoo waan qabbanaa affeeruuf bakka filatamaa fi isin hawwatu dhabdanii beektu furmaanni jiru mana juusii fi bargarii odaati. Manni juusii fi bargarii odaa kanneen akka cuunfaawwan avukaadoo, mangoo akkasumas waliin makaa yookiin ispiriis dhandhama arraba namaatti toluun qopheessanii isiniif dhiyeessaa jiru. Maarree laphee keessan qabbaneeffachaa hiriyootaa fi jaalallee keessan akkasumas maatii keessan qabatanii gara mana juusii fi bargarii odaa akka dhuftan isiniin jenna. Haalli teessuma mana keenyaa bifa bareedaa ta'een kan qindaa'e yoo ta'u qilleensa qabbanaa baay'ee mijataa ta'e keessa teessanii wanta barbaaddan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Piizaa barbaaddu? Eeyyee odaa juus inda bargarii kottaa. Bargarii barbaaddu? Isas akka ajaa'ibaatti isiniif hojjenna. Dhugaatiiwwan kanneen akka aannanii maakiyaatoo fa'aa bifa adda ta'een nu biraa argattu. Kottaa shaashambaa jedhaa kan isiniin jedhu mana juusii fi bargarii odaati. Yoo feetan mana dhuftanii yookiin immoo bakka jirtan teessanii teek awwee ajajachuu dandeessu. Odaa juus enda bargar. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa TG Kaaffee cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 956 97 7382 irratti nuuf bilbilaa. Mana juusii fi bargarii odaa. Birmaduunis ta'e waa
wajjin yaada wal jijjiiruuf bakki isin rakkisee beekaa jaalallee keessanoo waan qabbanaa affeeruuf bakka filatamaa fi isin hawwatu dhabdanii beektu furmaanni jiru mana juusii fi bargariyoodhaati. Manni juusii fi bargariyoodaa kanneen akka cuunfaawwan avukaadoo, mangoo akkasumas waliin makaa yookiin ispriis dhandhama arraba namaatti toluun qopheessanii isiniif dhiyeessaa jiru. Maarree laphee keessan qabbaneeffachaa hiriyootaa fi jaalallee keessan akkasumas maatii keessan qabattanii gara mana juusii fi bargariyoodaa akka dhuftan isiniin jenna. Haalli teessuma mana keenyaa bifa bareedaa ta'een kan qindaa'e yoo ta'u qilleensa qabbanaa baay'ee mijataa ta'e keessa teessanii wanta barbaaddan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Piizaa barbaaddu? Eeyyee odaa juus inda bargarii kottaa. Bargarii barbaaddu? Isas akka ajaa'ibaatti isiniif hojjenna. Dhugaatiiwwan kanneen akka aannanii maakiyaatoo fa'aa bifa adda ta'een nu biraa argattu. Kottaa shaashambaa jedhaa kan isiniin jedhu mana juusii fi bargariyoodhaati. Yoo feetan mana dhuftanii yookiin immoo bakka jirtan teessanii teek awwee ajajachuu dandeessu. Odaa juus enda bargar. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa TG Cafe cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 956 97 7382 irratti nuuf bilbilaa. Mana juusii fi bargarii Odaa. Maaliyaa isaa jirtu. Lakkii dhugaa qayyanii yoomayyoo haasa'an turre. Iseetu fayyaa abbaa nagaa daandiirraa na waamteetu waa'ee birmaduu na gaafachaa jirti. Lakkii dhugaa waaqayyoon yoomayyoon beeku ani iseetu calluma jettee daandiirraa na waamte waa'ee birmaduu faa na gaafatti tokkommoo waa'ee jimmaa faa na gaafatti ani waan isaan beeku. Maal haasaa jira wanti kun? Deema masi. Kana booda jechuun firii biratti jikoo si argeera taanaan wannoo keessirraa kuteen adurreedhaa kennaaf. Wayyaa maal kunoo jiru saree wayiidha tortora yoo dhiira taate birmaduu sarii akka itti baata ishee anatti gad deebitu saree. Maal kun ishiin akkuma qabduu ganaa chee gootee laalti.
Firii mucaa kana faana waa'ee maalii haasaa jirtu? An kanatti waa'ee maalii naasaa? Isatu karaa irratti na argee na qabe otuu inni natti hoogganaa dhufte miti kuna. Waa'ee Jimmaa waanti haasaa jiru. Waan dhuskitee gochaa jirtu tokkotu jiraa? Maali? Baay'ee kofadhaa jirtu. Waan nama kofachiisu hin dubbadhee? Lakki waa'ee Jimmaa hin dubbanne. Fulli kee waan fincila maajiin barbadaa'e fakkaata jennaan afaan simbiraati. Waa'ee Jimmaa maalii dubbachaa jirtaa naan jedhe na gaafate malee. Tolee samma. Garuu jara kana faana osoo wal arguu baattanii baay'ee natti tola. Waadaa. Garuu wanti bu'insa siif birmaduu gidduu jiru kanatu salphistanii ilaaltanii gaarii natti fakkaata. Maali miidhamuu isaa yaaddofteef moo? No. Ati akka miidhuu dandeessu qofa yaadaa jirta malee miidhamuu danda'u keefaa tasumaa yaadaan jirtu. Alaa firiiqoo akkasuma ani waan hin gochaa jiru hundayyuu karaa sirrii ilaalladheen gochaa jira. Kanaafuu Mee haa ta'u an garuu dubbiin keessan kunoo maalatti tolaan jiru. Birmaduun dargaggoota baha biiftuu nurratti gurmiisaa akka jirus bira geenye jira. Dargaggoonni baha biiftus koochoo isaa jalatti qabamanii akka jiran odeessaalee nu bira ga'ee jira. Kanaafuu maal gochuu qabna ree amantii? Birmaduun yeroo hafuura baafannaa isaa gabaabsutu nurraa eegama. Dargaggoonni baha biiftuu sun maal isaanii tola kan nama sodaachisa? Isaan qophaa isaaniitti dhiibbaa isaan uuman hin jiru. Garuu ijoollee giddu galaa waliif galanii isaan lafaa kaanaan gaarri isaan dura dhaabbatus hin jiru waan jedhu odeeffannoo dhaga'een jira. Akkas taanaan hatattamaan birmaduu karaa irratti hambisuu qabna. Birmaduu karaa irratti hambisuudhaaf immoo maal gochuu qabna? Kanaaf jaadheen mala hin dhabu jedhee yaada. Sirriidha mala qaba. Birmaduu yeroo hundumaa galgala gara bosona hoosaatiin gara mana isaaniitti gara. Kanaafuu nu immoo humna dabalannee galgaluma kana birmaduu eeggannee lafarraa isa dhabamsiisuu qabna. Perfect. Yaada baay'ee gaariidha. Namni ijoollee hatattamaa walitti hin qabu. Sirruun bultee lafee taati jedhame. Kanaafuu dubbii kan bulchuu hin qabnu. Har'a galgal birmaduu dhabamsiisuu qabna. Tole. Ani waan barbaachisu hundumayyuu nan xumura. Ijoolleen bakka qabatanii jiru. Eeyyeen ijoolleen hundumtuu bakka qabatanii jiru. Baay'ee gaariidha. Birmaduun akka kiyyoo keenya keessa ni gala. Seenaa isa wajjin wal qabatus harkuma xumurama. Akkuma inni kiyyoo keenya keessa galeen raawwachiisuu fi qaba. Dhugaadha. Akka jaalleen jedhattoo ta'e birmaduun karaa kana malee karaa biraa waan hin qabneef karaanuma kana dhufu. Kanaafuu asuma irratti murraaf. Excellent. Jabaadhaa eegaa. Akka nurraa bahuu qabu. Find me.
Ana amma gara manaatti galaa jira. Naga ursaa ga'eera. Sichillee gara magaalaatti deebi'u. Nan galaan.